Eebila tokko bara 2017 godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Ayyaanaatti abbootiin amantaa magaalaa Ayyaanaa haala nageenya biyyaa irratti hawaasa magaalichaa hunda waliin sirna kadhannaa taasisanii jiru. Abbootiin amantaa magaalaa Giddaa Ayyaanaa waliin ta'uun nagaa fi nageenya fiduu kan danda'u Waaqayyodha waan ta'eef amantaan osoo waliin qoodiin argamuun Waaqayyoon araara gaafanna jechuun guyyaa har'aa biyyaaf kadhannaa taasisanii jiru. Hawaasni magaalichaas waamicha abbootii amantaa isaanii dhaga'uun har'a ganama irraa eegalee akkaataa amantaa isaaniitiin Waaqayyoon kadhataa ooleera. Sagantaa kadhannaa kana irrattis abbootiin amantaa baraa fi guyyoonni fuula duraa kan nagaa, kan gammachuu fi kan misoomaa akka ta'u hawwii qaban ibsuun kadhannaa bal'aas taasisanii jiru. Egaan abbootiin amantaa kan Pirootestaantii akkasuma kan Ortodoksii fi kan Musliimaa iddoo tokkotti argamuudhaan osoo amantiidhaan wali hin qoodiin hawaasa isaanii hundumaa bal'inaan yaasuudhaan biyya kanaaf nagaan hin barbaachisa jechuudhaan walii galteedhaan nagaa araara biyyaaf akka ta'u misoomni akka ta'u gara fuulduraatti wantoonni nagaa namaa jeeqan akka hin jiraanneef fuula Waaqayyootti argamuudhaan tokkummaan Waaqayyoon kadhataniiru. Kanas egaa kan barbaachisu hordoftoota keenya wanti akka kanaa wanta namatti tolu wanta nama gammachiisudha. Waaqayyos tokkummaa kana jaallata. Tokkummaadhaan akkasitti fuula Waaqayyootti gadi jedhanii Waaqayyoon araara biyyaafis kadhachuun wanta barbaachisudha. Kanaafiyyuu wanti akka kanaa biyya hundumaatti itti fufuu qaba. Biyya kanaaf nagaan ta'uu qaba. Biyya kanaaf araarri ta'uu qaba. Biyya kanaaf misoomni ni barbaachisa. Akka kanatti yoo itti fufe biyyi kun gara hin taanetti adeema waan ta'eef namni hundumtuu biyya jirutti nagaa araara akka kadhatu dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Egaa hordoftoota keenya dhaamsi kun biyya hundumaa akka wal ga'uuf iddoo hundumaa akka qaqqabuuf miidiyaa keenya kana subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan gooftaadha. Bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Shaaloom, turtii gaarii qabaadhaa.